Sagaleen kiyya hin jiru. Jira. Ameeddachaa gosinii fata. Tole. Kemboon ani Islaama amantiin tiyya. Amantiin tee maali? Ayyee sitti dawwalam. Aya firii nagaa siifatu. Nagaadhaa. Fayyaa jirtaa? Jira galata gooftaa. Jira dhugaa rabbii galata waaqayyo. Haa ta'u nagaa qabdaa maatiin sii nagaa. Namuu nagaa qaban galata rabbiiti. Iyyasuusis nagee qaba. Haaya aboo. Ittiin Islaamaa ati hoo akka Muhammad eenyuutti ergamaa miti. kiristaana? Muhammad ergamaa situ jedheen malee quraanni takka Muhammad ergamaa kiyya hin jenne. Hin sobinii Ayyee waan sobaa osuma qabdu wajjin deemtu. ayyee galatoon. Quraanarraa Nabi Muhammad ergamaa miti kan jiru yoo ta'en as naa baafte si dhugoomsa naa fidi. Quraanni rabbiin quraanni jecha rabbiiti jettu. Rabbiin immoo Muhammad ergamaa kiyya hin jenne. Okay, Eessatti Nabi Muhammad ergamaa rabbiitii miti kan jiru quraanarraa naa fidi. jecha egaa sintu Nabii Muhammad ergamaa rabbiiti kan jedhe sin malee rabbiin ergamaa kooti kan jedhe hin jiru quraanarra. Tayyib hin jiru. Hin jiru. Rabbiin Quraana dubbistee? guutuu inni qaal baqaalii Muhammad ergamaa kiyya jedhe naafiti yoo dandeesse. Tole bareedaadha. Quraana dubbistee? Xiqqoo ni dubbisu. Waaw. Bakka dubbiste mee hagam takka dubbistee keessaa dhabde? Eessaa fi eessa keessaa dhabde? Hin jiru quraanni keessattuu rabbiin Muhammad ergamaa kiyya hin jenne. An jedheen Eessa keessatti? ofii Eessa keessaa dhabde? Gaafii kiyya dhageeffadhu hin sirriitti jiru quraana akkasuma. babuluu keessa. Hin jiru quraana Oh, babuluu keessa. okay. Quraana bamuluu keessaa hin dhabde? Hin jiru egaa fedhi mee tokko marraa qabdu miti natti. Ni dhabde isiin jedhe bar. Muhammad ergamaa Ni kiyya. dhabde. Ni dhabde. Biyyee. Hayyee bareedaadha. Eessaa fi eessa dubbistee dhabde isaa? Hundarrayyuu hin jiru atama naafiti. Hundarraa mee bakka tam dubbistee dhabdeen jee suuraa kana dubbisee dhufee suuraa kana dubbiseetiin asan dubbisee Sagaltama jala kos ija. maal jette? Suuraa saddeettamii tokko yeroo san. Abboo sagalee ta'e sirreessii dubbadhu mee? Waan an siin jedhe. Suuraa kamirraa hin dhabeette? Suuraa hin jiru quraanuma keessa bootee jiru naaf fidati. Bar bakka tam dhabde bakka tam laaltee dhabde bakka laaltee dhabde sun na agarsiisime. Hin jiru. Hin jiru qofaami bar laalamma suuraa kanaas laalee kanallee dubbisee sunillee dubbisee hin argine yoo naan jette hoo. Quraanuma bamuluu keessa hin jiru. Qabatama. Quraana bamuluu dubbistee jirtaati. Laala hin jiru. Amma waa xiqqishoo dubbise naan jette bar. Dubbisuus dhiisuus hin gashu isa. Dubbisuus dhiisuus hin gashu. Fidisa. Ati dhiifama obboleessa manni kunillee mana keenya garuu mirga bal'aa siif laannee gaafa nuti suuta si tasgabbiinsi faana dubbannu ati maaliif dheekkamsaa fi miira keessa seentee jirta akkana? No. Ani hin jarjaru. Nama akkasiis miti ta'ati. No, ani ammaan tana Iyyasuus Kiristoosis hin tuyne tuqaan jiru tuquufis hin taa'u macaafa kee hin tuyne amantii tee hin tuyne waan takka illee hin tuyne ati maaliif akkanatti jarjaruu Anis feete? hin tunne. Hin tunne. Homaayyuu hin tunne. Waa'ee musliimaa hin tunne. Quraana hin tunne. Muhammad ergamaa akka ergamaa Muhammad nabiyyi kaatti. Muhammad nabiyyii mitiin siin jedhe. Okay, bareeda. Malee rabbiin eessattuu hin jennee kan jedhe jiraate naaf fidiin siin jedhe waa biraatti hin dubbanne bara. Ati nama quraana dubbise? Sinniin dubbisaa siin jedhe hunda qaree siin jechuu baatu aappidhaan amma tokko ani dubbisa. Tole gaariidha. Hundammoo dubbisee fixe siin hin jenna. Hundammoo dubbisee fixe siin hin jenna. Hayyee mee ani akkaan itti amanutti sun ragaa dhiisaa ragaa beekaatuma dhiisee jiran
laal ani akka itti amanutti atillee amantii qabda. Akka itti amantuu jira. Akkaan anillee itti amanuu jira. Akkasumaami? yaa sirriitti. Okay. Akkaan ani itti amanutti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti jeetiin itti amana. Ani immoo akka Nabi Muhammadittiin Islaama. Ati akka eenyuutitti Islaama? Akka eenyuutitti Kiristaana? Waan siin jedhe sii galtee waan siin jedhe. Ergamaa rabbiitti kan jedhe sinimoo rabbiitu ergamaa kiyya Waa'ee ergamaa keessa seenan jiru. Waa'ee ergamaa keessa seenan jiru. Akka isaattiin Islaama ati akka eenyu Kiristaana? Yesus Kiristoos anatti amaneedha. Yesuusitti nama. Ani bara abbaa feetetti amani. Feetu Yesuusitti amani. Feetu abbaa Yesuus erge sunitti amani. Eenyutti amantan jenna? Akka eenyutitti Kiristaana? Akka Phaawulos. Akka Phaawulositti Kiristaana? Akka Phaawulositti Kiristaana? Ayya ati akka Muhammaditti Islaamta? Tole bareedaadha. Akka Phaawulositti Kiristaana. Barsiisaan kee Phaawulos moo duba Yesuusi? Anis wangeela qixxumaan fudhadha. Kun kan Phaawulos jedheennisu kun Yesuus jedheennisu. Akkas hin jenne barsiisaan kee Phaawulos moo Yesuusi? Siin jenne waan asii dubbadhe siin galu. Gaafiin si gaafadhe bari dhaggeeffadhu. Gaafiin si gaafadhe barsiisaan kee Phaawulos moo Yesuusi? Kan lamaanuu nan fudhadha. Akkasis hin jenne bar fudhadhu. Barsiisaan kee inni guddaan ati hordoftee duukaa buutee irraa barattu Phaawulos moo Yesuusi? Lamaanittu Yesuusitti ni amanaa barsiisa isaanii lamaanuu. Kamtus irra caala? Barsiisa isaaniitti irratti naaf qixa. Haroon hin amanu Yesuus. Okay. Barsiisa irratti dubbiin Yesuusii fi dubbiin Phaawulosis siif wal qixaa? Wal qixa. Okay. Yesuus eenyutu ergate? Yesuus eenyutu ergate? Yesuus ilma Waaqayyooti. Abbaatu ergate. Eenyu ergeen jedhan waa'ee ilmaa fi intalaa osoo hin taane mee eenyutu ergate goobaz? Abbaa. Hoppilaas suutuma deebis. Eenyu ergate? Abbaa Yesuus jedha. Abbaan suni Waaqayyoodha moo Waaqayyoomi? Abbaan Waaqayyo. Yesuus irree Maal jedha? Lakki. Abbaa fi Yesuus gargar baasun. Abbaallee Waaqayyoodha. Yesuus illee Waaqayyoodha. Abbaa keessaa abbaan inni keessa. Akkas hin jenne. Abbaallee Waaqayyoodha. Yesuusis Waaqayyoodha. Yesuus abbaa keessaa abbaan Yesuus. Tumaan naan jee barsumaatu abbaanis Waaqayyoodha. Yesuusis Waaqayyoodha naan jette akkasumaami. Oromoon dandeessu Yesuus abbaa keessa abbaanis Yesuus keessa namni Ambar eenyutu eenyu ani eenyutu eenyu keessa jedheen jiru waa'ee keessaa gubbaa kana mee boodaaf achi nuu kaayi. Akka Yesuus eenyutu ergate? Eenyutu ergate Yesuusiin? Abbaatu ergate. Yesuus karaa biyya lafaa kan nuuf. Eenyutu okay abbaatu ergate. Abbaan sun waaqa moo waaqa miti? Abbaan ilma isaa ergate. Yesuus fi abbaan tokko. Tole. Tokkummaa isaanii baruu qabu. Ka ergate akkamitti tokko ta'a? Kamtu kam ergasa ifumaaf if ergee? Yesuus osoo karaa biyya lafaa nufin durayyuu jira. Abbar arrallee haa jiraatu rakkoomi suni. Kamtu kam ergate yoo tokko ta'e kamtu kam ergate? Ifiif ergate moo? Ifiif ergate if jala ergame? Osuma jiru karaa biyya fooniin karaa biyya lafaa dhufe malee Yesuus foonii ma hay achitti hafee hoo maaliree eega fooniin dhufe? Fooniin dhufe? Hafuura isaatiin aangoo qaba. Okay, kamtu dhufe? Fooniin dhufe Yesuus Kiristoos foon uffate. Foon uffatee sammumarra foon uffatee dhufeessa?
Gara Maariyaam ilaalate abboon burjaajessu inni hin taane. Lak Kan kee takkayyuu hin deebistuu meesa obsi kanutu obsi si obsaatuma si waliin yaa'u jirra ati maaliif obsa dhabda? Kamatarra deemaniinitu matarratti nama ficcaana ja'an. Mee ati nutu si obsu jirra. Mee ati maan obsine akkin je hamtuu kam ergatee hamtuu kamiif ergames? Yesus Kiristoos durayyuu jira. Ani yoo fadhe booda saaje akka fadhe bakka akka laal jira moon jiruu sin gaafane hamtuu kam ergate? Isuma sagaleen ture santu karaa biyya lafaa dhuunfate. Gaafa dhufu Eenyu ergate ree? Yesus abbaatu foon akka foon uffatee dhufe. Abbaan foon uffatee dhufe? Yesus tu dhufe. Abbaan eessa jira gaafa Yesuus dhufe sun? Teessoo isaarra jira. Duba qaama lama haadhoo ko tokko hafe tokko dhufe. Jecha tokkuma. Ka tokko hafe tokko dhufe tokkosa. Tokkuma foon inni dhufe malee hafuuraan tokkuma wal keessa. Singaltu Oromoo sin dandeessa. Anamman beeksisti maan jira boo. Anis nama. Dhaggeeffadhu. Ka dhufe kuni Yesuusii jetti miti. Ayya. Ka hafe immoo Waaqayyo Abbaadhaa jetti. Akkasumaami? Abbaanis Yesus keessa Yesus abbaa keessa. Amma reefu addanaa bahuuf deemaa'u. Laal Yesuusii fi Abbaanis wal guurrataniituma garaa Maryamitti keessa seenanii. Bakka ayi abboo. Jechuun wajjuma seenanii jarri kun yaadde mee waan kana sootuma addanaa baas talaali macaafni walitti naarinaa jaa sootuma walii maa jaa. Naaru. Bakka ana mana bichaan beekaa ati immoo quraana irraa na barsiisi. Kanumaan beeka bakka ammaan beeku kan bira. Kana eessaa agarte abbaa fi Yesuus illeen waliin garaa Maryam seene kajahu eessaa agartee beeyte. Ani siin hin jenne eenyutu akkas siin jedhe. Hay abbaa fi Yesuusis wajjuman garaa seenaniimi. Ani siin ofumaaf jettaa isa xumuradhu ani siin jedhe. Ayyee mee kunnoo tiyya dhiifadhe teetiin gaafadha abbaatu garaa Maryam seene moo Yesuustu seene? Aboo waa'ee Maariyaam amma ani sitti haasa'e. Sanin jenne abbaatu dhalate moo abbaatu ergamee dhufe moo ilmaatu ergamee dhufe? Anan siin jedhu anan sitti haasa'u kan bira abbaa fi Maariyaamtu abbaa Maariyaam seenee. Haya kamtu ergamee kamtu ergate? Sitti mee. Eenyu ergate? Yesus fakkii waan inni tokko dubbifadhu. Sagalicha isa dura ture santu foon uffatee karaa biyya lafaa dhufe. Amma Waaqayyoon inni sagaleen bira ture sun hoo? Nana geessa sittan hima. Waaqayyichi sagaleen bira turte hoo ni dhufe moo ni hafe? Nana geessa hin jedhe sittan hima. Achitti hafe moo eessatti hafe Waaqayyo inni sagaleen bira turte sun? Maawwata lamtaana dhagee sittan hima. Ayame arraballeen fayyadamini Waaqayyo si yaadisu. Maayi taree kan dedika. Amsalata kan dubbadha ati shantama dubbatta. Intas gabboofte maaltu qarqarsi godhe. Waanan siin jedhe. Akka Oromootti namni dhiiraa tokko safuu qaballee hin jarjarinii. Situ jarjaramanii. Lakki ani gaafii si gaafadde. Gaafiin akkana hin bocita as bocita. Attaraammas oolaa malee kun gaafiin jedhamu. Ati yoo beekte addanaa baasta yoon beekne hin beeku naan jetta sun bira dabara. Hin jedhe anan beeku amma hin beeku sitti mee kananasi hin beeku waanan siin jechuu barbaade immoo. Ha beektu sun kamiidha mee naan? Maali wanni ati beektu? Gora qaba osoo hin ta'in ani hubannoo isaa. Ati kabeeytu kamiidhaan jee? Yesus karaadhaa jireenya dhugame.
Hanqina Kana wangeelaa qofa osoo hin beektaa? ta'in kun hanqina kooti. Sii gala beekumsi ana gaafii keef akkanatti akkasii ta'utti si deebisuun eenyumtu akka ani barbaaduttis atis naan deebistu anis si deebisuu hin danda'u. Hayyee akka macaafaan na deebisi. Yesuus Kiristoos maali jettee amantaa akka macaafaa? Immoo Akka macaafaa maal dhiisa? Yesuus Kiristoos maal? Eh? Yesuus Kiristoos maal jettee amantaa? Maal jettee amantaa? Akka macaafaatti. Yesuus karaadha dhugaadha jireenya jedhee nama. Abbaa bara bara. Tayyib waaqa moo nama jettee amanta? Waaqa nama guutuu waaqa guutuu. Macaafni akkas ni jaa? Iyyanni jedha. Haya mee naa fidi waaqa guutuu nama guutuu haja'u kana filaaqii. Qolaasiyaa 2:9. Maal jedha? Dubbisi mee atummaan naa dubbisi mee. Sammuu keessan qaba garuu ammatti macaafa biraan qabu ni dubbisa muluu ishee garuu ni fixa. Maal jedha seet? Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessanii jiraata. Waaqa guutuu nama guutuu haja'u naa fidi jedhee bara. Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessanii jiraata. Maal jechuu akkana jechuun? Guutummaa waaqummaa namummaa Kiristoos keessanii jiraata jechuun Maal jechuun? kanan sii kaa'amma jiru. Yesuus bifa namaa uffatuyyuu waaqa jechuudha. Yesuus bifa namaa uffatu malee waaqa kan jiru macaafarra jira garuu. Maal jechuudha kanaan jennee macaafarra sitti Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Neetworkiin kiyya daqiiqaa muraasa booda irraan akka dheengadda tibbeessuun nu godhe san nu godhuchu jira mucaan illeeni. Waaqummaa guutuu waaqummaa namummaa Kiristoos keessa jirutu du'eetiin nu fayyisee jedhe. Maal jechuudha jedhee baay'een jedhan dur. Zaman inni akkanatti mormituun ta'in kana jechuudha. Ayyee garana deebina. Kan siin jedhe caalaa sagaleen kiyya jira jamaa. Jira bareechi. Jira. Okay. Maal jechuudha mee jecha kana hiiki caalaa keenya. Guutummaa waaqummaa namummaa Kiristoos keessa jira jechuun maal jechuudha hiikistisa. Kiristoos osoo bifa namaatiin aangoo waaqummaa qaba jechuudha. Namummaa keessa jira jedha malee nama keessa jiran jedhu bara. Namummaa jechuun amala. Guutummaa waaqummaa jechuun illee amala. Namummaa jechuun illee amala. Namummaa jechuun amala ati qabdu fakkeenyaaf rafuu, du'uu, dadhabuu, muguu, nyaachuu, dhuguu isa kanniin si galtee namummaa jechuun isa kana. Waaqummaa jechuun ammoo muguu dhabuu, du'uu dhabuu, rafuu dhabuu, nyaachuu dhabuu, dhuguu dhabuu isa kanniin jechuudha. Tayyib guutummaa waaqummaa namummaa Kiristoos keessa jira jechuun maal jechuudha mee? Wanni kun waa wal diigaadha. Yesuus Kiristoos aangoo waaqummaan agarsiisne dachee kanarratti. Aangoo waaqummaadhaa argisiisee hin beeku. Eessatti argisiise? Aangoo waaqummaan kan inni argisiisee illee hin beekuuti. Maaliin akka argisiisee illee hin beekuuti. Anitti deebine isa san guutummaa jechuma kana hiikimee yoo dandeesse. Sitti mee mana amma hin beeku hiike. Maal jechuudha mee waaqummaan guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa jira jechuun maal jechuudha? Yesuus Kiristoos bifa namaa qabaatuyyuu waaqa jechuudha sin jedhe kanuma beeka bakka. Bifa namaa qabaatuyyuu jechuun maal jechuudha? Inni namaa miti jechuudha? Akka namaa fakkaatuyyuu waaqaa jechuudha sin jedhe. Nama fakkaate malee namaa miti jechuu kan keeti? No qaama foonitti nama garuu aangoo waaqummaa qabaa. Inni nama fakkaate nama bifa namummaadhaa ugu jettu nama fakkaate moo sinigaltee nama fakkaate moo nama inni nama fakkaate namni garaagaraa beeku. Ani jecha biraa sammuu koo keessa fidee itti guutuu hin danda'u. Guutummaa waaqummaa namummaa Kiristoos keessa ni jira. Yesuus Kiristoos aangoo waaqummaa qaba jechuudha. Aangoo waaqummaa namummaa qaba namummaa qaba inni. Qabe. Okay.
waaqummaaf namummaan qaama tokko keessa akkam walitti qabamti waa wal diigu. Fakkeenyaaf amma mee waa si gaafadha. Yesuus Kiristoos rafee ture yeroo takka yookaan dadhabee ture yeroo takka illee haa ta'u. Dadhabee beeka Yesuus. Isan beeku. Maal Yohaannis boqonnaa 4:6 irratti Yesuus karaa deemaa olee waan dadhabeef hin jedhu maal? Yesuus dadhabee jira jedhaami. Dubbisee bira hin geenye gaa'eessas. Laa akkas jedha macaafa keessatti akkas jedha ammoo badhadhu dhimee dubbisme karaa deemaa olee dadhabee jedha. Deebisuuf hawwas. Karaa deemaa olee waan dadhabeef jedha. Waanan siin jedhe. Gaaffii keef hanqina hongeela osoo hin ta'in hanqina koo ta'uu waan danda'uuf amma beekuu yaala malee hundayyuu siin deebisa jedhee